السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في داوتوتا خيا الرانتا نغنيني سنغسيسو بربادي أكامتين بيسا بين كودي دراني دما بين كودي هايا جيجيرو دندينا هجو نمي تكتك ميبي أكاتا التوني براخانا أسرى لالو يندي سنجو كاما كل بينا كموردتني سنمربادا جالكوارتي application Safaricom kajoo kana yeroo seennu akkana nu banaa jechuudha. Safaricom M-Pesa jee bana itti aanee M-Pesa kana tuyna izee M-Pesa kana tuyna steppii itti aantu steppii lammaffaa kana nu fida. Amma wanni nuti barbaanne pinkoodii keenya akkaataa ittiin jijjiirrachuu dandeenya pinkoodii haarii jechuudha. Pinkoodii duraanii sirraa jechuudha. Pinkoodii duraanii meebii namni agaruu danda'a meebii namni agaree itti shakkuu dandeessa. Hojii jiraachuu fi haala kanaan jirta jechuudha. Steepii lammaffaa kanarratti dhuftee maa akkaawunta kana tuyita. Yeroo maa akkaawunta kana tuyitu as gubbaatti steepii sadaffaa kana gubbaatti ni argattan. Change M-Pesa pin kajoo kana ni argattanii as gubbarra kanarra dhuftanii kilik change my account tuyitanii my account kanarraa sanbooda change M-Pesa pin kajoo kanarratti ni tuyitanii yeroo san maal sinjaa enter all pin sinjaa enter all pin yeroo sinjuu paaswordii kee kaduraanii naqee sinjaa dijitii afuri paaswordii duraanii yeroo neetu dijitii afuran ni neeta sanbooda steepii itti aantu new paaswordii naqee sinjaa dijitii afur sanbooda konfarma koodii sinjaa irra deebi'ee haala saniini pinkoodii M-Pesa keessanii haaromfachuu ni dandeessanii jechuudha. Namni mobaayilirraa hedduu ilaaluun isinitti ulfaatu meebii dabtara gubbarraa ilaaluus ni dandeessan. Dabtara gubbaa gisee appilikeeshina kana seentan jalqaba irratti maal argattu Safari yeroo seentan kan argattu Safaricom fi M-Pesa akkanatti haala kanaan ni argattu. Sanbooda warri dabtara gubbaa ilaaluu isiniif mijaa'u. Akkamitti M-Pesa pinkoodii duraanii gama pinkoodii haarii jijjiiruu dandeenyas jaa Safari M-Pesa kana gubbaratti dhuftanii kilik gootan sanbooda kun steepii duraati. Steepii itti aantu immoo gisee kana isinii bane maa akkaawunta kana gubbarra dhuftanii kilik gootan steepii sadaffaa gubbarratti gisee kana isinii bane change M-Pesa pin kajoo kana gubbarra dhuftanii kilik gootanii jechuudha. Sanbooda steepii afuraffaa si fide gisee steepii afuraffaa si fide enter all pin sinjaa enter all pin yeroo sinjuu kana paaswordii fi kaduraanii dijitii afur ni neeta. Sanbooda enter new pin sinjaa steepii shanaffaratti paaswordii haarii kana qachuu barbaaddu akka itti galchuu barbaaddu ni neeta. Sanbooda maal sinjaa confirm new pin kauma haarii neeta kana irratti haarii irra deebii barreessi sinjaa ni barreessita. Sanbooda akkasitti wanni taa'aa jechuu haala kana ni dhuma haala kana ni haaromfachuu dandeessanii jechuudha. Baay'ee waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa hanga waan haarii walitti deemnu baay'ee nageenya.